السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى application باي بريدا كبرني ديانه application نكون فايدة تو كبا وان هندا يجودا بكتكت خيسة تياركتن تكفى وروتن قبال التن قبالاي في Champions League يجودا Champions League في هندا يجودا Premier League لا ليغا وروتن قبار دفتني بيتن يجودا لاي في لالتن يجودا kubbaa miilaa تكفى خنا أسرع سنتني أركتن جتشودا خبان وجو لايف ديمو جرتو أسمر رالتن جتشو أما كالتني قرتن خنا تيمم تبا خنا تبقى بوده إيجالم يجتشودا خنوسا كسمتي أكستي تبا kubbaa miilaa وروتن ودفتن أسرع رالتن أبين خن خنا مالس BBC أفان أورمو يولالو فيتس أدو خرطة كنديمني أبليكيشن خنا خيسار كتة جتشودا أصلفتي أكستي أسرع BBC لالتا deebitee VOA qabee jechuudha. VOA afaan Oromooti asuma keessaa laalta jechuudha. Waa hunda application kun waa hunda keessaa qaba. Hedduu bareedaadha. Kunuutunis VOA dha. Kana malees oduu biraatis ni qabee jechuudha. Kuma laaltanii gartan kanatti akkuma laaltanii gartan kanatti kunuuti oduuleen taanis asirraa laaluu dandeessan viidiyoo fi dubbisaa wajjin. Kana malees application kun video downloader qabee jechuudha. YouTube irraa video yeroo gabbuufachuu feetan kunuuti jechuudha. YouTube irraa Facebook, Instagram, Vimeo fi SoundCloud irraa gabbuufachuu dandeessan jechuudha. Linkii YouTube fidaniiti asneetanii akkasi gabbuufatan. Kana malees logo warrotan logo godhachuu feetan logo Facebook logo YouTube logo kana yeroo godhachuu feetanis asirraa logo godhatin jechuudha. Canva xiqqoo internet shabakaadhaatu na bira hin jirre tanaaf ni banama. kunuuti akkuma laaltanii gartanitti loogoo asirraa godhachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo biraa isiniif irraa goona akkaataa loogoo tanaaf tana itti godhanis kunoo loogoo tana godhachuu dandeessan. Viidiyoo biraa irraa isiniif goona loogoo akkaataa itti godhatanii rakkoon qabu. Kana malees application kun wanta qabaa online shopping qabaa asumarraa huccuu bakka jirtanitti xalabattanii huccuu asirraa bitachuu dandeessan jechuudha. Gatii rakishaan inshallah amma huccuulee amma dura hunda irratti asimattan sine gana inshallah irratti asimattan sufteenya garuunif keessaa qaba jechuudha. Yoon fi khagaafii qabaatan taates gaafii keessan asirratti erguu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa kanaa fi email kanaan ergitan jechuudha. Facebook keenyaa seenuu feetanis asin seentan jechuudha. Application kun hedduu bareedaadha. Linkii gama jalaa isiniif keenya keessaafuu warroottan kubbaa miilaa laaltan asirraa laaltan jechuudha. Hedduu isin fayyada application kun waa hunda of keessaa qaba jechuudha. Waa hunda bakka takkatti hin barbaadan as keessatti waa hunda isiniif wanta goonee jirra. Oduu feetanis kubbaa laaluu feetanis viidiyoo fi YouTube irraa Facebook irraa gabbuufachuu feetanis jechuudha. Asirraa hunda itti fayyadamtan warroottan huccuu bitachuu feetanis asuma seentan jechuudha. Online shopping kana seentan amma dura huccuu hunda asirratti buusnee jirru garuu inshallah ni buufna amma dura huccuu hanqanuma buusnee jirra jechuudha. Huccuulee taanis gana inshallah gana daballee buufna. Warroottan gaafii qabdanis asirratti mallattoo gaafii bakka jirtu kana afaan Oromootiin barreessitanii nutti ergitan jawwaalaanis nu dubbisuu dandeessan emailaa nutti erguu dandeessan jechuudha. Kanaafuu emailaa kana application kana linkii gama jalaa viidiyoo gama jalaa isiniif keenya hedduu bareedaadha. Gabbuufattan inshallah achirraa fayyadamtan jechuudha.